Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jittan habajam tuti yaridam dutor luftu taram sa hairi TikTok yo kanamo per YouTube tisutan abuna kam jittan bagajratan erodevine bagara bina sinisinga hisin janna kopile baburidu fi ergawan before alutin isimberge Sudan yero derbe haisa tibe kamada amazis isimberge sujra akan hordofta YouTube fi TikTok itanis janna turtigari lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada bismillaahi jennee maqaa rabbiin kaane faaruun kan isaati kan adaadan qabne nagaan rabbii keenya isinaa qaqqabu yaa warra fayyaa fi aqli guutuu qabu dhaamsan deema har'aa xiqqoo haa lallaabu nama dhugaa fedhuuf biraan haa qaqqabu anaa fi isaafis waan faayidanuu qabu guyyaa gaafa galaa kan namuu of dhaabu waan hojjataa tureef milkii yookaan gabbaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada assalaamu alaikum hundi islaamtota warri diin islaamaa argattan qooda har'a dhimma ijoo dubbachuu barbaada warra diinii tumsuu waa'ee ustaazota jara halkan guyyaa diiniidhaaf dhaabbatu jara islaamummaa lubbuudhaan jaallatu jara halkan guyyaa diiniidhaaf dhaabbatu jara islaamummaa lubbuudhaan jaallatu waan qabu hundumaa kenne nama laatu nama barsiisanii godhan qabsoo adda lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada namaaf rabbi biraas qabanii galata namni dhugaan galteef hundi isaan jaallata isaantu haqaa fi haqummaa dubbata akhlaaqa gaarii fi amaalas qabaata fireessanii firee waan rabbi jaalata fireessanii firee waan rabbiin jaalata lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada ijoon dubbii asii tolchaa dhageeffadha dubbachuuf hojjachuu dura waa baradha dubbii yoo eegaltaan waan dhugaa dubbadha namaaf osoo hin taane dhugaadhaaf jiraadha akkasiin milkooftu tana naa hubadha akkasiin milkooftu tana naa hubadha akka ustaazota hayyummaa qabaadha haqaan wal falmadha haqaan wal mohaadha santuu irra caalaa milkii qaba booda namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa
namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada. Of barii of beekee qabrii adda buuta. Anillee ni du'a atillee ni duuta. Wanni har'a gaara boru hin ta'a daara. Waan dharaan barsiiseen itti gaafatamta. Sheenoftee of nyaattee ofii kee komatta. Ofii keef gaaromii namallee gaaromta. Ofii keef gaaromii namallee gaaromta. Waan gaarii hojjedhu borutti milkoofta. Wallaalas baqadhu wallaalli dukkaana. Guyyaa si fakkeessa halkaanuma kaana. Ofiifis baddeeti namas galaafatta. Namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada. Lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa. Lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa. Namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada. Hawaasni kun guutuun barisin ilaala. Kamtu dhugaa dharaa barisin madaala. Hawaasni kun guutuun barisin ilaala. Kamtu dhugaa dharaa barisin gulaala. Ragaa dhiheeffata dubbii jalalaala. Dubbatan tokkuma kumaatu madaala. Dhararraa fagaadhaa booda siin sakaala. Dhimmi dhimma uumame baafadhu addaa. Dhimmi dhimma uumame baafadhu addaa. Lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa. Lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa. Namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada. Ustaazota keenya familee haa taanu. Isaan jabeessinee irraa haa barannu. Daawwan jaraa dhugaas wanta barbaannu. Namootas qaroomsaan du'aa haa goonu. Ustaazan sun warqee jabeessuun dirqama. Isaan qaroo teenya warri mujaahida. Isaan qaroo teenya warri mujaahida. Namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada. Lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa. Lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa. Namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada. Uumawaa hundaatu tokkicha Allahu. Uumamtoota tokkoof sagaduun hin ta'u. Inni tokkichi uumaa lama sadi hin ta'u. Lama sadi taanaan angoofu hin ta'u. Waliifoon galaanee achi wal haxaa'u. Wallahi wallahi rabbiin tokkichumaa mee baafadhu addaa. Wallahi wallahi rabbiin tokkichumaa mee baafadhu addaa. Lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa. Lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa. Namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada. Wanti isaan barsiisan waan ture kaleessaas. Yaamin sergamtoota sanneen yaadachiisa. Wanti haaraan hin jiru dubbii waan kaleessa. Wayyamtoon dhufaniin walitti dabarsa. Ergaa ergamtoota nuun jedhan jabeessa. Nabi Aadamii fi Nuh Yusuf Muusaa. Suleyman Ibrahim Muhammadiif Isaa. Hunduu addan daabuu tokko kaayyoon isaa. Yoo jiraate sammoo akkaataa bulmaataa.
yoo jiraates ammoo akkaataa adeemsaa hunduu ergamtoota itti amanuu qabda hunduu ergamtoota itti amanuu qabda lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada galatoomaa jennaan ustaazota keenyaan barsiistan dhaloota obsaa fi fakkeenyaan hedduutu milkaa'ee ilaaluuf fakkeenya bu'aa nutti gootaan alaaf biyya keenya bu'aa nutti gootaan alaaf biyya keenya daawwan tiktookiidha qilleensa taharse yoo laalle fakkeenya daawwan tiktookiidha qilleensa taharse yoo laalle fakkeenya osootti dhiiftanii silaa badde arda namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada namni dhugaan galteef yoomuu siin barbaada